Hello, jirtu hordoftoonni Kokeeftuu akkam jirtu bakka jirtanitti dhageenyi isinii akka qabu jecha har'aa boqonnaa shanaffaarra geenyeerra international marketing boqonnaa tokkoffaarra eegallee aga boqonnaa shanii aga boqonnaa afuraffaa hojjenneerra har'a boqonnaa shanaffaa kan eegallu taachuudha. Boqonnaa shanaffaan promotion decision and strategy jedha. Ergaa productiin tokko produce ta'e booda ni gurgurama. Yeroo gurguramu immoo promotioniin garagaraa ni barbaachisa jechuudha. Product sana beeksisuun nurra jira jechuudha customer keenyaaf. Kanaaf product kan sana promote gochuudhaaf decisioniin akkasumas strategiin nuti fayyadamnu maal faadha kan jedhu chapter kana jalatti kan ilaallu taachuudha. Kanaaf horoonni har'a gara channel keenya dhuftan gara duubatti deebitanii boqonnaa tokkoffaa gaafa afuraffaa viidiyoo ilaaluu dandeessu. Warroonni channel kiyya wajjin turtan immoo isa boqonnaa afuraffaa irratti aanee kan dhufe akka ta'e ni hubattu jedhee yaada. Egaa introduction isaa maal jedha? Like products, promotion is a crucial marketing tool that help a marketer to introduce their product to both existing and a new international customer. Egaa four piece of marketing kan jedhaman keessaa productiin tokko akkasumas promotioniinis kan biraadha jechuudha. Akkuma productii tokko oomishuun barbaachise productii sana oomishnee gara magaalaatti baasuuf immoo promote gochuun dirqama nurraa eegamuudha jechuudha. Productii tokko oomishtee promotioniin hojjettu taanaanii almost productiin sun daabbitee manuma keessatti yookaan suma harkatti turaa jechuudha. So promotioniin maaliif barbaachisaa gaafa jennu marketeriin tokko productii isaa gara magaalaatti introduce gochuudhaaf isa barbaachisa. Yeroo productii tokko introduce goonu maybe existing customer ta'uu danda'a. Customeroota keenya kanneen duraanii nu wajjin turaniif ta'uu danda'a. Yookaan immoo new international customer. Yes, customerii haarawaa gara magaalaa nuti itti hirmaannu sana keessatti seeneef ta'uu danda'a jechuudha promotionii kan hojjennu. Inni biraa immoo pursuit gochuudhaaf the customer to buy enough of the product from the marketer. Kana jechuun amansiisuudhaaf jechuudha. Customeroonni keenya product keenya amananii jaallatanii akka bitaniif promotionii hojjechuun nurraa eegama jechuudha. Kanaaf product sana introduce gochuuf beeksisuudhaaf akkasumas customeroota keenya immoo product keenya akka bitan amansiisuudhaafis promotioniin nu barbaachisa jechuudha. Karaa biraatiin immoo remind international customer about the product even yaadachiisuudhaaf ta'uu danda'a jechuudha. Productii magaalarra jiruudhaafis promotioniin ni hojjetama. Maaliif? Yeroo tokko customeroonni keenya product sana fayyadamaa oduma turanii jidduudhaan productii biraatiin substitute godhanii fayyadamuu danda'u jechuudha. Kanaaf waa'ee productii keenyaa faayidaa productii keenyaa qulqullinaa isaa promote yoo goonu customeroonni sunniin amma akka haaraatti productii keenya sana deebi'anii akka bitan remind gochuudhaafis ta'uu danda'a jechuudha. So generally to create a position for their product in their mind of the customer through clearly showing the unique and distinguishing feature of our product. Kana jechuudha productiin keenya sammuu customeroota keenya keessatti yeroo dheeraa akka turu taasisuudhaaf yes positioning jechuun customerii keenya keessatti sammuu isaanii keessatti productii keenya qabatanii yookaan immoo akka yaadatan taasisuudhaaf promotionii hojjenna. Yeroo sana garuu gaafa promotionii hojjennu productiin keenya waan adda yes unique akka ta'ee fi productii kanneen biroo irraa wanta isa adda baasu akka qabu itti himuu yookaan amansiisuu danda'u qabna jechuudha. Therefore, international marketer must sensibly or wisely design their integrated communication strategy jedha jechuudha. Kanaaf international marketer yookaan immoo namni international marketii sana keessatti involve ta'u product sana design isaa bifa gaarii ta'e communicate godhee customerii isaa keessatti galchuu yookaan mind isaanii keessatti akka positionii argatu taasisuu danda'u qaba jechuudha. So what is international promotion? Amma international marketing dhaaf akkasumas principle of marketing dhaafis promotion inni barbaachisa. Kana jechuun domestic marketing akkasumas international marketing dhaafis
promotion ni barbaachisa. So international promotion gaafa jedhu maal jechuu keenya? So international promotion is communicating the business internationally or worldwide jechuudha. Product keenya domestically osoo hin taane internationally akka beekamu beeksisuu yookaan communicate gochuu jechuudha international promotion gaafa jedhu. So it is the development and the dissemination of marketing information to the market in overseas or across the national border line jechuudha. Yes, international promotion jechuun the development and the dissemination jechuun tamsaasuu jechuudha of marketing information to the market in overseas yookaan immoo across the national border. Kanaaf product keenya addunyaa akka ta'e beeksisuudhaaf promotioniin ni hojjetama. Promotioniin akkasii sun immoo international promotion jedhamuudhaan beekama jechuudha. So maayini gooliin isaa? What are the goal of promotion? Egaa the main purpose or the main goal of promotion gaafa jedhu inni jalqaba creating awareness waa'ee product keenya beekamtii akka argatu taasisuudhaan. Yes, product keenya akka beekamuuf promotion inni hojjetama. Therefore, to create awareness, promotion is what? Very important jechuu dandeenya. Inni biraa immoo pursuing customer jechuun customer keenya amansiisuudhaaf jechuudha. Yes, product keenya product kanneen biroo irraa adda akka ta'e customer keenya amansiisuu gaafa barbaanne promotion inni hojjenna jechuudha. Inni biraa immoo reminding the customer yaadachiisuudhaaf. Yes, memorize akka godhan product keenya akka yaadatan taasisuudhaaf promotion inni hojjetama. Kanaaf gooliin promotion inni guddaan yookaan immoo purpose promotion inni guddaan saannan sadii kanaa jechuudha. So this helps the marketers. Yes, this helps the marketer to stimulate the demand, identify the prospects, retain the loyal customer. Kana jechuun retain loyal customer jechuun customeroota amanamoota yeroo dheeraa nu biratti akka turan taasisuudhaaf promotion hojjechuun ni barbaachisa. Stimulate demand gaafa jedhu immoo customerin keenya fedhiin isaanii yookaan demandiin isaanii yookaan product sana barbaadu akka isaan dabalu taasisuudhaaf. Facilitating what? Reseller supporter. Yes, product keenya akka tatamsaasan yookaan resale akka ta'u taasisuudhaaf promotion ni hojjetama yookaan ni barbaachisa jechuudha. Inni biraa competitive promotional efforts, reduce sales fluctuation jedha. Yes, sales keenya yeroo tokko gadi bu'aa yeroo tokko ol ka'a. Yeroo akkasii promotion ni hojjenna. Faayidaan promotion inni guddaan sales keenya fluctuate akka hin taane taasisuuf ni fayyada. Inni biraa dorgomtoonni keenya dominaansii akka hin arganne magaalaa sana keessatti taasisuudhaafis promotioniin yeroo hojjetamu jira jechuudha yookaan barbaachisummaan isaa haga sadarkaa sana deemuu danda'a. Hudhaaleen isaa immoo maayinni fakkeenyaaf international promotionii akka hojjenne wantoonni dhiibbaa nutti ta'an yookaan hudhaa nutti ta'an eenyu faadha gaafa jedhu jalqaba afaan jechuudha. So language is one barrier or one constraint for international promotion. Inni biraa government control the regulation. Jiddugalteen mootummaa biyya tokko promotion yookaan international promotion akka hojjenne hudhaa guddaa nutti ta'uu ni danda'a. Inni biraa nationalismiidhaan beekamaadha kuni the media availability. Yes, miidiyaan argamuu fi argamuu dhabuun hudhaa biraadha jechuudha. International promotion akka hojjenne hudhaa guddaa kan nutti ta'u availability of the media. Inni biraa economic difference. Biyyaa biyyatti economically difference jira jechuudha. Kanaaf economic difference biyya tokkorraa gara biyya biraatti jiru suni hudhaa international promotion nutti ta'uu danda'a. Kana jechuun gatii guddaa nu kaffalchisuu danda'a. Fakkeenyaaf product tokko Ameerikaa keessatti deemnee promote gochuun gatii guddaa nu kaffalchisuu danda'a waan ta'eef economical difference baararii kan biraadha jechuudha. Inni biraa agency availability. Agency dhabuu dandeenya fakkeenyaaf product keenya kan promote godhu international jechuudha. So inni kun baararii kan biraadha. Inni biraa immoo consumer behavioral pattern, tastes, attitude. Yes, consumeriin product keenyaaf pattern inni qabu, tasting fedhiin inni qabu, attitude inni qabu promotion irraa dhiibbaa guddaa fiduu danda'a. Inni biraa brand name recognition jedha. Yes, brandii tokko internationally recognize ta'uudhaaf rakkoo guddaa nutti uumuu danda'a. Kanaaf international promotion irratti brand name recognition factorii kan biraadha jechuudha. Kanaaf isaan kunniin kanneen akka afaanii, kanneen mootummaa, jiddugaltee mootummaa, especially nationalism, availability of media, economic difference, agency availability,
consumer behavioral pattern, brand name recognition kanneen jedhuuni hudhaalee international marketing promotion irratti dhiibbaa fiduu warroota danda'anidha jechuudha. Yes, isaan kunniin hudhaalee itti aanu stage in international promotion. Yes, what are the stages in international promotion kan jedhu laallachuudha itti aansine. So stageonni kunniin maal faadha gaafa jennu inni jalqaba identify the target audience. Audience keenya customeroonni keenya eenyu isaanii, areaan naannoon eenyu kamii, kaataagoriin isaanii immoo maal fakkaata. Kaataagorii gaafa jennu maybe age kaataagorii ta'uu danda'a, sex kaataagorii ta'uu, different kaataagorii ta'uu danda'a, economical kaataagorii ta'uu danda'a. So eenyu isaanii kan jedhu adda baasuu qabna. Purpose isaanii. Yes, what the purpose will be decided kan jedhu identify gochuu danda'uu qabna jechuudha. Naaf international promotion hojjechuudhaaf inni jalqaba identify the target audience kan jedhudha jechuudha. Yes, customeroonni keenya audience keenya eenyu isaan kan jedhu beekuu qabna. Inni lammaffaa determine communication objective. Yes, communication objective keenya maaliif communicate goona, maaliif promote goona, sales keenya dabaluudhaaf, demand enhance gochuudhaaf, expand gochuudhaaf immoo market share argachuudhaaf kan jedhu adda baasnee beekuu qabna. You have to determine the communication objective. Sana booda determining the message. The company will decide the structural format of the message source. Yes, akkamitti dabarsin structure isaa maal fakkaata, bifa kamiin osoo darbee customerii keenya sammuu qabachuu danda'a kan jedhu message structure, the message source isaatu maal gochuu qaba, design or identify gochuu danda'u qaba jechuudha. Itti aansin immoo budget decision. The company will decide the estimated cost of promotional activity. Yes, gatiin nuti promotionadhaaf baasuu qabnu meeqa kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Budget constraint jira waan ta'eef economy kamuu keessatti budget decision keenya maal gochuu qabna, dursinee adda baasnee decide gochuu danda'u qabna jechuudha. Beeksisa kanaaf hammam baasuu qabna kan jedhu murteeffamuu qaba. Koostii waan ta'eef oolachuu koostii minimize gochuudhaaf profit maximize gochuudha waan ta'eef kaayyoon keenya budget decisions beekuu qabna. Inni biraa communication mix decision. Media and the method of promotional activity keenya communication mix keenya adda baasnee beekuu qabna. Media nuti fayyadamnu kamii, method of promotion keenya akkam ta'uu qaba kan jedhu identify gochuu danda'u qabna jechuudha. Stageota kanneen fayyadamuudhaan promotionii internationally hojjechuu ni dandeenya jechuudha. So international media especially selection decision gaafa jedhu fakkeenyaaf wantoonni nuti hubannoo keessa galchuu qabnu jira. Fakkeenya miidiyaa tokko select gaafa godhu tokkoffaa availability isaanii check gochuu qabna sirriitti. Bakka kamittuu available kan ta'u yoo ta'e filatamaadha jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti reediyoo fi televezyiinii yoo fudhannee promoshiniidhaaf reediyoo fayyadamuun gaariidha. Maaliif uummanni Itoophiyaa baay'een isaanii baadiyyaa jiraatu waan ta'eef baadiyyaa irratti reediyoon hedduu dhaga'ama. Magaalaas baadiyyaa keessattis gara malee dhaga'ama waan ta'eef televezyiinii irraa reediyoo osoo fayyadamne bareedaadha. Kanaaf availability of media international decision irratti promotional decision irratti gahee guddaa taphata jechuudha. Inni biraa immoo quality. Yes, coverage isaa maal fakkaata? Kuma jedhe reediyoon amma large coverage qaba televezyiinii caalaa jechuudha. Restriction jiru immoo maal fakkaata kan jedhu adda baasnee beekuu qabna. Inni biraa yaa'u akkuma reefu dubbanne koostiin baay'ee murteessaadha. Zaazartiinis reliability. Yes, reliability isaa adda baafnee beekuu danda'u qabna gaafa miidiyaa tokko select goonu jechuudha. Yes, isaan kunniin hubannoo keessa galuu qabu. Promotional mix kanneen jedhaman yeroo baay'ee advertising, sales promotion, personal selling, direct selling እና public relation kanneen jennuun they are the promotional mix dha jechuudha. Promotional mix isaan keenya keessaa kan fayyadamna kan jedhu durumaa decide gochuu danda'u qabna. Advertising fayyadamna moo, sales promotion fayyadamna moo, personal selling fayyadamna moo, direct selling fayyadamna yookaan immoo public relation fayyadamna kan jedhu adda baasnee beekuu qabna jechuudha. Isaan kunniin murtoo nuti yeroo jalqaba gara deciisioniidhaaf osoo seenin dura adda baasnee beekuu danda'u qabnudha jechuudha. Isaan kanneen erga beeknee booda gara itti aanutti kan deemnu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf advertising yoo fayyadamne, yes, advertising jechuun immoo maal jechuudha kan jedhu tokkoon isaanii laalaa deemna jechuudha. So advertising gaafa jennu advertising jechuun maal jechuudha? A paid form of communication of
intended message through impersonal media. Yes, paid form of communication dha jechuudha. Ni kafalla jechuudha. Kaffaltiin jira promotionii tokko hojjechiisuudhaaf advertising gaafa fayyadamnu paid form of communication dha jechuudha. Kanaaf paid form of communication for intended message through impersonal media. Yes, personal media osoo hin taane impersonal media fayyadamne product keenya gaafa beeksifnu kaffaltii kaffallee jechuudha. Inni sun maal jedhama? Advertising jedhama jechuudha. Advertising. So the message may be audio ta'uu danda'a, raadiyoodhaan darba jechuudha. Visually ta'uu danda'a like billboard fi magaazan yookaan gaazexaa garaagaraa fayyadamnee ta'uu danda'a yookaan immoo audio visually fayyadamuu dandeenya. Televizyinii fa'aa, sinimaa fa'aa advertisingiidhaan fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf message nuti akka darbu barbaadnu sun karaa raadiyootiin audioodhaan karaa billboard yookaan magaazaniidhaan visualiidhaan yookaan immoo karaa televizyinii fi sinimaadhaan audio visualiidhaan akka darbuuf kaffaltii kaffallee product keenya gaafa beeksifnu taatee sana maal jennaani advertising jennaan jechuudha. So advertising is used to achieve a various marketing goals which include yes advertising wanti guddaan yookaan faayidaan isaa inni guddaan maali gaafa jennu tokkoffaa paving the way for sales. Yes, sales force paving jechuun banuu jechuudha. Daandii ittiin product keenya ittiin gurgurru yookaan immoo sales keenya ittiin cimsinu open gochuudhaaf banuudhaaf nu fayyada tokko advertising jechuudha. Inni biraa gaining distribution product keenya salphatti distribute akka ta'u taasisuudhaaf. Selling product akkasumas improving brand image. Yes, product keenya image isaa hawaasa yookaan customer sana keessatti gaarii akka ta'u yookaan akka qabaatuuf promotionii baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni biraa overcomes people's resistance. Yes, yeroo tokko product keenya product haaraa keessatti yoo ta'e customeroonni yookaan maamiltoonni keenya product sana bituudhaaf fedhiin qaban yookaan resistance godhatu. Resistance sana overcome gochuudhaaf product sana gaafa televizyinii yookaan raadiyoodhaan beeksifne eeyyeen product kun seera qabeessa bu'aa qabeessa jedhanii amanu waan ta'eef resistance sana hambisa jechuudha. Inni biraa counter competitive claim. Kanaafis promotionii advertising hojjechuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Kanaaf advertising karaalee kanniinidhaan product keenya beeksisuudhaaf nu fayyada jechuudha. So constraint on international advertising amma gaafa internationally advertising hojjennu wanti hudhaa nutti ta'u maali gaafa jennu tokkoffaa legal consideration dha. Akkuma reefu dubbanne government regulation and the laws may restrict it. Yes, giddugaltee mootummaa seerri mootummaa biyya tokkoo qabu constraint yookaan hudhaa cimaa nutti ta'uu danda'a jechuudha advertising internationally hojjechuudhaan. Fakkeenyaaf seerri biyya tokkoo maal fa'aa restrict gochuu danda'a the content of advertisement. Yes, fakkeenyaaf alkoolii fa'aa biyyoonni tokko advertising akka hojjetamne warroonni taasisan jiru jechuudha. Kanaaf restrict gochuu taasisu yookaan nu taasisuu danda'u. Karaa sanaan hudhaa nutti ta'uu danda'u. Inni biraa the amount of spent on advertising. Yaa gatii nuti kafallu koostii nuti baafnu hudhaa nutti ta'uu danda'a jechuudha karaa advertising itti hojjennu. Karaa biraa the use of particular media. Inni kunis akka hudhaa yookaan constraint ilaalama jechuudha. Inni biraa advertising of certain kind of product. Yaa akkuma reefu dubbanne fakkeenyaaf alkoolii beeksisuun hin danda'amu. Biyyoonni tokko hayyama kennan. Kanaaf product tokko advertisingidhaaf kanneen mijataa ta'anitu jira jechuudha. Suni hudhaa kan biraadha jechuudha. Inni biraa the use of certain types of copy and the visual jedha. Copyright akkasumas visual constraint garaagaraa jiraachuu danda'a. Misleading na affair advertising jedha. Yeroo tokko advertising tokko mislead ta'uu danda'a. Akkasumas affair advertising ta'uu danda'a. Isaan kunneen hudhaalee jechuu dandeenya especially in terms of legal consideration yoo laalle hudhaalee international advertising warroota jedhaman keessaa isaan ijoodha. Inni biraa the use of foreign made commercial and others are the major constraint for advertising in terms of legal consideration. Inni biraa afaan akkuma reefu dubbanne different language of different country and or dialects within one country can also be the barrier for the advertising. Yaa kun obviously afaan hudhaa guddaa ta'uu danda'a. Product tokko biyya tokkorraa gara biyya biraatti qabnee gaafa deemnu promotionii international hojjechuudhaaf product sana
rakkoo guddaa nutti ta'uu danda'a. Even biyya tokko keessatti diyaaleektiin garaagaraa jira. Yes, afaan Oromoo Wallagga keessatti dubbatamuu fi afaan Oromoo Arsii akkasumas afaan Oromoo Harargee keessatti dubbatamu maybe wal fakkaataa ta'uu dhabuu danda'a. Diyaaleektii kan jennu isa sana. Kanaaf diyaaleektiin by itself fuudhaa nutti ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa literacy rates and the prevalence of idiomatic expression. Yes, idiomatic expression garaagaraa literacy rate biyya tokko faaktarii ta'uu danda'a. Dandeettiin hubannoo biyyaa biyyatti garaagarummaa uumuu danda'a afaan sababa afaaniitiin jechuudha. Translation problem. Yes, afaan tokkorraa gara afaan biraa translate godhanii hubachuudhaaf rakkoo jiraachuu danda'a. Kun hundi promotioniidhaaf maal ta'uu danda'a? Hudhaa ta'uu danda'a. Inni biraa cultural difference. Existing perception based on tradition and heritage are often hard to overcome. Yes, cultural difference garaagaraa jira. Biyya tokkoo fi biyyi biraa cultural difference guddaatu jira. Kanaaf cultural difference biyya tokko promotioniidha yookaan advertisingidhaaf hudhaa ta'uu danda'a. Inni biraa subculture within the country the media knowledge and the media attention can also be varied. Yes, media attention biyya biyyarra jiru garaagarummaa qaba. Raadiyoodhaaf biyyoonni attention guddaa qaban jiru. Televizyiniidhaaf attention guddaa warroonni kennan jiru jechuudha. Kanaaf miidiyaan attention isaan kennan fi miidiyaa knowledge yookaan beekumsi hariiroo miidiyaa wajjin qaban cultural difference kanaaf hudhaa ta'uu danda'a. Inni kun immoo karaa biraatiin advertisingii internationally hojjechuudhaaf rakkoo nutti ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa production and the cost functionidha. So the facilities for and the cost of production of the advertisement vary from country to country. Gatiin nuti beeksisaaf baafnu biyyaa biyyatti garaagarummaa qaba. Kun beekamaadha. Inni kunis hudhaa biraati. Availability of the agency, the availability of advertising agency, the size and the reputation of agency, the types of media they are used, the coverage and the cost. Inni kunis another barrier of advertising jechuudha. Availability of agency. Even agency sana dhabuu dandeenya. Agency sun saayiziin isaa akkasumas reputation beekamtiin inni qabu fudhatamummaan inni biyya sana keessatti qabu gadi bu'aa ta'uu danda'a. Miidiyaan agency sun fayyadamuu fi akkasumas coverage isaa large coverage or small coverage qaba kan jedhu faaktarii biraati agency tokkoof akkasumas cost inni nu gaafatu faaktarii kan biraadha jechuudha. So isaan kunniin faaktaroota jechuudha. Inni biraa advertising campaign and the design jedha. So before embarking on the promotional campaign, the following question must be answered there. Yes, kalatti ma product tokko promote gochuu keenya dura wantoonni nuti deebisuu qabnu jira jechuudha. Inni jalqabaa which audience is big reach there. Objective keenya maayiddi. Yes, audience keenya customeroonni keenya eenyu isaan kan jedhu adda baasnee beekuu qabna jechuudha. Kanaaf inni kun objective nuti qabnu jechuudha. Customeroota keenya adda baasnee beekuudha qabna. Promotion sun eenyuudhaaf hojjetama kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Inni biraa what can say about the product? Waa'ee product maal jennee haa ibsinu? Yes, message jiru sun ergaan darbu sun akkamitti darbuu qaba? Maal himuu qaba? Yes, akkamitti beeksisuu qabna? Kan jedhu lammaffaa irratti wanta nuti beekuu qabnudha. Inni sadaffaan immoo what resource does the organization have? Object budget isaan capital inni qabu beeka. Promotionadhaaf beeka baasuu qabu kan jedhu beekamuu qaba. Kan afuraffaan immoo kan someone do it better says the agency. Kanaaf kana jechuun agency hedduu jira ta'uu danda'a. Agencyota hedduu jiran keessaa kamtu seeraan product keenya beeksisuu danda'a kan jedhu agency selectionin steppii isa biraadha jechuudha. Kanaaf advertising tokko hojjechuudha dura wantoota afran kana adda baasnee beekuu qabna. Inni jalqabaa ergaa nuti dabarsuu barbaadnu maayiddi, audience keenya eenyu isaanii, customeroonni keenya eenyu isaanii, maaliif beeksisuun barbaachisee, ergaa nuti waa'ee product keenya himuu barbaadnu immoo kamii, bajanni advertising sanaaf baafnu immoo hammamii, product keenya eenyutu sirriitti beeksisuu danda'a kan jedhu adda baasnee beekuu hubachuu danda'uu nurra jira jechuudha. Kanatti maan gara advertisingitti osoo hin seeniniin dura jechuudha. Egaa kana godhe booda advertising strategy keenya adda baafanna jechuudha. So strategy decision is where to standardize. Where to standardize gaafa jedhu
advertising tokko successful advertising concept qaba kan jedhuuni biyya kamuu yookaan iddoo kamuu keessatti critics kan qabaanne yoo ta'e easily understandable ta'uu yoo danda'e kanaaf standardize gochuu qabna successful advertising concept will do anywhere. So critics cultural difference require a campaign to be tailored to each country. Cultural difference jiru adda baasnee beekuu qabna criticism garaagaraa akka dhufne dursinee hubannoo adda baasnee beekuu qabna standardize bifa hunda hin biineen taasisuu danda'uu qabna jechuudha. Inni biraa adapt to different culture jedha. Kana jechuun customizing the campaign to specific language, culture and lifestyle. Yeah. Culture biyya sana, aadaa biyya sana, language biyya sana, lifestyle biyya sana bifa adapt godheen ta'uu qaba jechuudha. Strategy nuti fayyadamnu promotionii keenyaaf jechuudha. So adapt to different culture kan jedhu kan. Yes. Aadaa biyya sana, afaan biyya sana, duudhaa biyya sana, lifestyle biyya sana wajjin kan deemu ta'uu qabaachuudha. Promotionii nuti advertising nuti hojjennu jechuudha. Inni biraa inni lammaffaan promotion strategy keenya sales promotion kan jedhudha jechuudha. So sales promotion are a short term efforts directed to the customer or retailer to achieve such specific objective as a consumer product trade or immediate purchase. Yeroo baay'ee sales promotion kan fayyadamnu short term effortidha. Product keenya akka gurguramu yookaan product magaazana keessa jiru san akka ba'u gaafa barbaadnu sales promotion faa fayyadamna yeroo baay'ee jechuudha. So sales promotion faayidaan isaa yookaan immoo wanti nuti fayyadamnu specially to achieve specific objective as consumer product or immediate purchase. Kanaaf product magaazana keessa ture sun akka ba'u yoo barbaadne fi product haarawaa fiduu gaafa barbaadnu sales promotion kana fayyadamuudhaan product sana baasuu dandeenya jechuudha. So sales promotion are marketing activities that stimulate customer purchases and improve retailer or middleman effectiveness and cooperation. Kanaaf maybe product keenya warroonni bitan warroota wholesaler ta'uu danda'u, warroota retailer ta'uu danda'u, product sana effectively akkasumas cooperatively akka ba'u gaafa taasisuudhaaf sales promotion kana iddoo fayyadamnutu jiraachuudha. The common strategy in sales promotion kan jedhaman fakkeenyaaf seentoof ta'uu danda'a, saampilii fayyadamuu ta'uu danda'a, kumpoonii ta'uu danda'a, giiftii fayyadamuu ta'uu danda'a, contest ta'uu danda'a, sweepstakes technique kan jedhamu ta'uu danda'a. Kanaaf sales promotion hojjechuudhaaf strateejiiwwan nuti fayyadamnudha isaan kunniin. Seentoof, samples, kumpoons, gifts, contests and sweepstakes or technique jedhaman iddoo fayyadamnu qabna jechuudha. So inni itti aanu immoo public relation technique kan jedhamudha. Promotional technique keessatti sadaffaan public relation. So public relation is strategic communication process that builds mutually beneficial relationship between organization and their public. Kun immoo hariiroo dhaabbanni tokko publikoota naannoo sana wajjin qabu jechuudha. Relation inni qabu, hariiroo inni qabu. Mutual benefit yes faayidaa waluudhaaf hojiin isaan hojjetan public relation jedhama. Inni kunis adeemsa promotionii keessa isa tokko jechuudha. Kana jechuun creating good relationship with the popular press and other media to help the companies communicate message to their publics. Kana jechuun customers, the general public, the governmental regulators, activist groups, financial publics yes isaan akka salphumatti production isaa akka beekamu taasisa jechuudha. Kanaaf public press biyya sanaa keessatti yookaan immoo miidiyaa biyya sanaa keessatti jiranii fayyadamuudhaan salphumatti waa'ee product isaa publiciidhaaf akka beekamu akka dhageettii argatu yookaan immoo akka beekamu taasisuu ni danda'a. Public gaafa jedhu fakkeenyaaf customerii ta'uu danda'a, general public ta'uu danda'a, dhaabbattoota mootummaa kan government regulatoroota jedhaman ta'uu danda'a, even activist group ta'uu danda'a, financial public ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf public media or public relation technique fayyadamuudhaan product keenya beeksisuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo sana garuu public benefit or mutual benefit faayidaa waluudhaafis hojjechuu qabna jechuudha. Malee faayidaa dhaabbata keenya qofaaf kan hojjennu yoo ta'e sun immoo rakkoo guddaa ta'uu danda'a jechuudha.
So public relation tools warroonni jedhaman jiru promotionidhaaf kanneen fayyadamnu jechuudha. Jalqaba corporate philanthropy kan jedhudha. Recognition of corporate obligation and responsibility to communities by making monetary and other contribution to charitable organization. Kana jechuun corporate philanthropy gaafa jedhu dhaabbanni keenya suni hawaasa biyya sanaaf maallaqaan ta'uu danda'a yookaan wantoota garaagaraa contribute gochuudhaan recognition gaafa kennaniif jechuudha. Beekamtii gaafa argatu. Yes, warroota humna hin qabne gargaaruudhaan misooma biyya sana keessatti hojjetamuuf gargaarsa garaagaraa kennuudhaan hawaasa naannoo sanaa wantoota garaagaraatiin deeggaruudhaan bira dhaabbachuudhaan dhaabbanni keenya maal argachuu danda'a? Beekamtii cimaa argachuu danda'a hawaasa sana keessatti jechuudha. Kanaaf beekamtii cimaa argatii jechuun salphumatti promooshinii osoo hojjetii piroodaaktii keenya gurguramaa jira jechuudha. Taatee kanaan kan nuti corporate philanthropy technique kan jennu. Inni biraa corporate sponsorship kan jennudha. So providing support to an event or cause by devoting a corporate resource in exchange for the opportunity to enhance goodwill, product image and sales. Corporate sponsorship gaafa providing support to an event. Ya biyya sana keessatti eventii garaagaraa ni adeemsifama. Eventii garaagaraa adeemsifamu keessatti product keenya gaafa beeksifnu wantoota garaagaraa resource keenya gaafa corporate what call society dhaaf gaafa devote godhu kenninu in exchange maal arganna opportunity arganna jechuudha. Goodwill, good image kan jedhu sana arganna. Product image arganna. Product keenya akka beekamu maqaa gaariidhaan hawaasa keessatti akka seenu taasisaa jirra jechuudha. So karaa kanaan product keenya akka gurguramu taasisuu ni dandeenya jechuudha. Kan biraammoo development kan jedhudha. So fundraising activities and the membership drives designed to influence an organization relationship with various public external communication jechuun immoo the message disseminated in the mass media or non-paid as well as other communication media like pamphlets, brochures, broadcast videos, speeches. Sana kunis external communication technique for promotion jenna jechuudha. Yaa pampleetii garaagaraa, broocharii garaagaraa fayyadamuudhaan product keenya akka beekamtii argatu taasisuu ni dandeenya osoo kaffaltii tokko hin kaffaliin jechuudha. Bifa kanaanis promotion hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Internal communication kan jedhuuni plan message disseminated to employees through the variety of communication channels including newsletters, bulletin boards, payrolls, staffers, posters. Internally waa'ee product keenya hojjettoota karaa hojjettoota keenyaatiin beeksisuunis ni danda'ama jechuudha. Chaanalii garaagaraa fayyadamuudhaan poostariidhaan ta'uu danda'a, buleetingii garaagaraa boordingii ta'uu danda'a, payroll staffers ta'uu danda'a, newsletterii fayyadamuutiinis ta'uu danda'a. Product keenya karaa kanaanis promote gochuu ni dandeenya jechuudha. Inni biraa special event management kan jedhudha. The use of a project, program action or happening generally involving public participation to meet overall organizational goal jedha. Isaan kunniin actually projectii garaagaraa irratti hirmaachuudhaan proogiraamii garaagaraa qopheessuudhaan taateewwan garaagaraa biyya sana keessatti ta'an keessatti hirmaachuudhaan product keenya beeksisuu ni dandeenya jechuudha. Karaa kanaanis what call promotion hojjechuun akka danda'amu beekuu qabna. Inni afuraffaan immoo personal selling kan jedhudha jechuudha. So personal selling is personal communication of information to persuade prospective customer to buy product. Personal. Yes. Abbaan product sana yookaan immoo namni product sana oomishee mataa isaa maal gochuu danda'a? Product isaa beeksisuudhaan waa'ee product sana informationii garaagaraa hawaasaadhaaf kennuudhaan customer argachuu ni danda'a akka product isaa bitaniif jechuudha. It involves personally contacting for promotion jedha. Kanaaf ofuma keenya kaffaltii tokko malee product keenya beeksisuudhaan akka gurguramu taasisuu ni dandeenya. So personal selling is by far the major promotional method or tool used to reach objective of increasing profitable sales than the other. Even saada kan biraa irraa personal selling kun garmalee profitable maaliif promotioniidhaaf gatiin baafnu jiru waan ta'eef ufuma keenya product keenya beeksisaa gurgurra waan ta'eef the most profitable kanneen biraa irraa the most profitable promotional technique jechuu dandeessu jechuudha.
So, as a personal selling involves a direct dialogue with the customer, it is the most effective promotional method. Yeah, ufuma keenya customer keenya wajjin dubbachaa jirra yookaan direct dialogue fayyadamna waan ta'eef effective promotional method jechuun ni dandeessu jechuudha personal selling. It helps getting a feedback about the product, even directly feedback product keenyaaf qaban. Yes, argachuu dandeenya customer keenya irraa. Effective method in explaining product features and clarify customer doubts. Yeah, fakkeenyaaf product keenya irratti customer keenya wanta inni clarify ta'uuf yoo qabaate, yes, shakkii garaagaraa yoo qabaate achuma irratti explain goonee amansiisuu ni dandeenya jechuudha. Garuu promotionii kan fayyadamnu yoo ta'e customer keenya waa'ee product keenya himuudhaaf yookaan daawutii inni qabu nutti himuudhaaf carraan argatus carraa sana directly nu biraan gahu waan ta'eef karaa adda addaatiin gaafa dhufu informationii sun akka inni customer sun barbaadu ta'uu dhabuu danda'a. Gaafa personal selling fayyadamnu garuu effectively explain gochuu dandeenya waan ta'eef shakkii inni qabu guutumaan guutuutti sammuu isaa keessatti akka baasu ni taasisna jechuudha. Garuu personal selling kun limitation mataa isaa qaba. So the major limitation isaa gaafa laannu high costing in advanced countries. The success depends on the large extent on the ability and the sincerity of the sales personnel jedha. Yeah, namichi personal selling sana fayyadamu dandeettiin isaa, yes, amala tolummaan isaa, dandeettiin amansiisuu isaa murteessaadha jechuudha. Kanaaf karaa kanaanis success ta'uu danda'a yookaan immoo failure keessa galuu ni danda'a jechuudha. Garuu hamma tokko limitationii akka qabus beekuun baay'ee murteessaadha. Inni shanaffaan immoo direct selling kan jedhudha. So direct selling is the method of marketing the retailing goods the service directly to the consumers in their homes or in any other location away from a permanent retail premises jedha. Kana jechuun direct selling gaafa jedhu product keenya directly fayyadamtootaaf gaafa dhiyeessinu jechuudha. Maybe in the home country ta'uu danda'a yookaan immoo any other location away from the home country ta'uu danda'a jechuudha. Karaa kanaan direct selling fayyadamuu dandeenya. Akkamitti gaafa jedhu tuuliiwwan garaagaraa fayyadamna. Fakkeenyaaf manufacturer direct retail office fayyadamuudhaan door to door, yes, mana irraa deemnee gurguruu ta'uu danda'a, mail order ta'uu danda'a, telefooniidhaan ta'uu danda'a, direct exhibition fayyadamuutiin ta'uu danda'a, internetii fayyadamuutiin fakkeenyaaf Amazon yoo fudhattan online product isaa gurgurachaa jira jechuudha. Direct sales kan jedhu kan. Kanaaf direct selling-idhaanis product keenya promote gochuu ni dandeenya jechuudha. Egaa chapterii shanaffaan almost kana fakkaataa jechuudha. Chapterii jaaffaa fi dhibeebii kan dhumaatiin hamma wal arginutti bakka jirtanitti nagaan jiraadhaa jechuun barbaada. Barattoonni exit exaamiidhaaf qophaa'aa jirtan ammas viidiyoon kun akka garmalee isin fayyadu abdii qaba waan ta'eef isinis chaanaalii keenya subscribe, viidiyoo keenya immoo like, akkasumas barattoota yuunivarsiitii bira jiran kan koorsii kun isaan ilaallatu immoo share gochuudhaan akka nu jajjabeessitan gamanumaan isin affeeruu barbaada. Qonnaa jaaffaa qabannee dhufaa barattoonni baran exit exaamii qoramtan exit exaamii seenuu keessan dura akkamitti qophaa'uu qabna, exit exaamii irratti immoo maal taasisuu qabna kan jedhu hawwiinet tiyuub irratti deemtanii chaanaalii sana irratti gorsi garaagaraa isiniif kennamee jira. Barattoonni akkamitti yoo dubbifnee barataa cimaa ta'uu dandeenya, barataan cimaa teekniika kamiin waan dubbisaniif gireedii bareedaa fiduu kan jedhu hundi hawwiinet tiyuub irratti isin hojjetameera waan ta'eef hawwiinet tiyuub subscribe gochuun akka fayyadamtan akkasumas chaanaalichas akka jajjabeessitan gamanumaan isin affeeruu barbaada. Warroota exit exaamii qoramtaniif ammas gamanumaan carraa gaarii isiniif hawwaa. Tasgabbii qabaadhaa. Tasgabbiin baay'ee barbaachisaadha exaamii irratti waan ta'eef gamanumaan tasgabbii keessan akka qopheessitan isin himuu barbaada. Maaliif namni kan kufuuf waan hin beekneef osoo hin taane waanuma beeku seeraan hojjechuu dhabuurraa tasgabbii dhabuurraa waan ta'eef tasgabbiin garmalee isin fayyada waan ta'eef of tasgabbeessuuf yaalaa konfiidensii qabaadhaa. Kana caala immoo hawwiinet tiyuub irra deemaatoo akkamitti qoramna kan jedhu afaan Oromootiin afaan Amaariffaatiinis hojjetameera. Warroonni afaan lachuu dandeessan afaan lachuutiin ilaaluu dandeessu. Warroonni afaan Oromootiin dhageessan immoo afaan Oromootiin kan jiru sana laaluu qabdu. Exit exaamii barana irratti maal gochuu qabna kan jedhu hawwiinet tiyuub irratti deemaatoo ilaala. Chaaptarii jaaffaatiin ammoo arginutti bakka jirtanitti nageenyi isiniif
haa baay'atu.